تسسنا هنجي أمتما ميديا هواسا بردو والكتما Maqaan kiyya Soorisaa Dajaneen jedhama. Manni uffata kiyya mana huccuu aadaa Beek Bor gurmiitiin hojjenne gurmiidhaan amma gurmuufin kanaan hojjetaa jirra jechaadha. Akkuma amma jirru kanatti babbareedneetiin namallee bareechaa jirra jechaadha. Walumaan babbareedneetiin namallee bareechaa jirra. Hojiin illee akka gaariidha. Bifa gaariitiin hojjetaa jirra. Egaa qophoofneetuma eegna akkuma qophoofne eegnillee amma kan hojii bareedaa jirra gaariidha. Ayyee jalqaba irratti galatoomaa dhuftanii mana huccuu keenya laaluu fi dhuftanii dubbisuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan maqaan koo Abdii Lammaa Sobbooqaan jedhama. Maqaan mana huccuu keenyaa Faaya Kakuuti. Mana huccuu kana imaataadhaan bifa gurmuutiin kan nuti hojjechaa jirru. Nama sadiidhaan kan gurmoofne amma garuu naannoo nama lamaatiif hojii uumne nama shan miseensa nama shaniin hojjechaa jirra. Ayyaana Irreechaatti wal qabatee qophiin gochaa jirru uffatoota ajajaman ayyaana asinitti dafnee akka xumurruuf hojjechaa jirra. Dabalee immoo huccuu ajajame bichaa otoo hin taane namni maallaqaan hojjechifachuu hin dandeenye bifa kiraayitiin kireeffatee ayyaana kana akka hirmaatuuf isallee qopheessaa jirra. Maqaan kiyya Obsaa Sarbeessaa Angoo Irgee Surree Damboo Tulluu Daarii jedhama. Kanan dhaladhee asuma godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciti. Wanta nan hojjechaa jiru ammaa fi waanuma argitan kun mana huccuu aadaa Oromooti. Maqaan mana huccuu kootii Oroo Shooppii. Haalli huccuu dhiyeessa keenyaa akka duraanillee osoo hin taane amma baay'ee babal'inaan akka miidhagutti amma dura zimmuma cal jedhameetuma akkuma hin taanetti hojjetamaa ture seera malee aadaa malee amma seeran akka fedhii habbaatti otoo safuurraa maqin seera safuu heegaa ajaja nama tokko amma yoo fuuna ta'e ajaja nama sanaa beellama osoo hin dabarsin akka abbaan dizaayinii jedhetti dizaayiniin hojjetamu sunis immoo zim jedheetuma wanta aadaa ibsu osoo hin taane wanta aadaa miidhu osoo hin taane akka safuu isaatitti seeran ulaagaa isaa hunda guuttatee faaya isaa kan akka callee waan tokko hunda isaa guutuudhaan kan dhiyeessinudha akka ajaja abbaan ajajetti jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhiyeessina. Qophiin nuti amma qabnu gaafii maamilli keenya nu gaafatee irratti hundoofneeti gaafii san deebisuuf fakkeenyaaf tajaajila irratti hundaa'e bifa isaan faayidaa isaan barbaadanii dhufan irratti hundoofneeti laandaa jechaadha. Sigalee sana booda immoo nullee dirqamni nurra jiru isa edda xumurree nusis kan nu fakkaatuun wal faana bareedneeti itti imallaa jechaadha. Irreecha amma as deemaa jiru kana abdiidhaan kan eegaa jiru fakkeenyaaf nufillee madda galii keenya eeganii yeroo sanidha fakkeenyaaf huccuu aadaa dalayina waan ta'eef waqtii qabaa yeroo sanitti nullee akka gaarii dalayina qalbiin keenya gammadaadha. Mirqaanarra jira jechaadha. Fakkeenyaaf suuqaa butee fi ajajateen gargari beektee suuqaa buteen ka'uma suuqaa jiru butee kaata jechaadha. Bitatee fiiga jechaadha beektee yoo ka'uma suni akka fedha isaatti argatu dhiisuu mala. Yoo kan yeroo nuuf kennee yeroo nu laatee ajajatu ta'e beellamaan ajajnee qopheessinaaf jechaadha. Sigalee amma huccuun kun nama tokko qofaa miti huccuu aadaa kan amma namni akka salphaatti ilaala akka waa baay'ee xiqqaatti ilaala beellamni dafee nuun bahu jedha sababa qaba beeyte. Gaafa oomishamee na bira gahuyyuu nama meeqatu hojjetee huccuu kana baasa. Saniif jecha ajajaa yoo ta'e waan barbaade argachuu danda'a namni. Ajajaan waan barbaade san argachuu danda'a. Suuqaa butee immoo yoo ta'e suuqarraa laalee bitee deema ta'e taanaan kan gabaaf qophaa'e yoo ta'e malee akka fedha isaa sanitti hin argatu. Sigalee sanidha waan ta'eef tokkoffaan shammaaniin hin dalagaa. An shammaanii ajaja. Shammaaniin gaafa naa fidu annan muraa hojjetaan hojjetu jira hin hodhaa. Qaamni miidhagsu jira kaawiyyaa kan jedhan san jechaadha. Miidhagsituun jira gaheen qulfii maaltu jira. Yoo xiqqaate wayyaan tokko jalqabamee xumuramuudhaaf nama 8-9 bira gaheeti kan inni xumuramu jechuudha.
sun akka inni itti ta'u safeeffannaa fi saalfannaa wanni jedhan tokko jira beektee. Safeeffannaa fi saalfannaan gargari. Saalfannaan maallaan jedha namni waan jedhudha. Si galee saalfannaan jechaadha. Safeeffannaan immoo safuu jalqabaa beekuudha jechaadha. Si galee sanii fi aadlichi safuu qaba. Seera luga mataa isaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf osoo dhiirri dhufee qamisii naa hodhe jedhee hin dalaguuf. Akkaataan itti yaadni sun ka'etti sababni inni ka'uu danda'eef eleellaan irraan kan ka'edha. Baay'ee kan faalame keessumaa bara 2014 keessa kun kan ta'aa ture jechaadha. Eleellaan dhiiraaf eeyyamaa miti. Seerri sin eeyyamu jechaadha waan ta'eef jechaadha. Fakkii qaba waan ta'eef. Bokkuun immoo wucuu daara dubartii irratti hin dalagamu jechaadha. Warreen maqaa si kaasaa jiru sun ammayyaa osoo hin taane meeshaalee aadaati. Faaya aadaati. Eleellaanis bokkuunis jechaadha. Hiikaa mataa isaanii qaba. Yoo kan eleellaan sana kan dhiiraa irratti gootu hiikaa dubartiif laata malee dhiiraaf hin kennu jechaadha. Yoon bokkuu sanii dubartiidhaaf godhee dubartiin siinqee malee bokkuun qabatu. Si galee akkas hiikaa isaallee kan kana caalu gorsaa aadaa seera abbaa gadaa kan ta'e irraa dabalataa fudhachuu dandeenya jechaadha. Guutuu isaallee haga beeknu numa beekna hagam beekne immoo isaan irraa qajeelcha fudhachuu dandeenya jechaadha. Hiikaa gargarii qaba. Kabiraa immoo namni fedhiinsaa gargarii jechaadha. Yoo kan jiru san itti dhiyeessite kan kanarra fooyyee qabu jedha. Gaafa akkas jedhu aadaa san jijjiiruu barbaade osoo hin ta'e aadaa san hammayyoomsuu barbaade. Aadicha miti immoo kan hammayyoomu. Fedhii isaan santu hammayyoomaa deemaa jira malee aadaa sanii miti. Aadaan kanuma namaa santu dagaagaa jira. Dagaagaa jira gaafan siin jedhu namni aadaa sanitti bulu, namni sirna keenyatti bulu dabalaa deemaa jira. Si galee? Kan duraan of hin beekin, of hin barin, maalummaa isaa hin beekin, maalummaa isaa bare. Aadichi kuni ida akkasii an duraan balaaleffataa ture nutti makamee nu waliin hirmaataa jira jechaadha. Santu dagaagaa jira jedhama. Malee namichi suni ol godhee as godhee aadaa san jijjiiruun barbaadameeti. Aadaan hin haaramu illee dhalateera hin badu illee jechaadha. An akka kalaqqiidha jechaadha. Kalaqqiin suni nuti kan dalaynu meeshaa kana asuma dalagama. Walii galee ka irratti dalagamu sun. Ka irratti dalagamu sun. Kan dalagu immoo fakkeenyaaf halluudhaan ibsamaami. Gurraacha diimaa abbaa adiidha gosti abbaa gadaa jechaadha. Abbaan gadaa suni gurraachi diimaa adiin suni hiikaa tokko qaba. Aadaa tokko illee qaba. Afaan tokkoon irratti waliin dubbatame walii galama jechaadha. Si galee saniif yaada san jaalateetu aadaa san jaalateet irra kaayyata malee ani akka kootti abbaan saaxaxa fedhe ibsan baafate illee bakka xiqqoo san irra kaayyatee ibsatu danda'a. Mirga isaati jechuudha. Fakkeenyaaf aadaan hin ammayyoomin kaalcharii isaa kan hin gadhiisiin jira warreen duratti bullukkoo, wandabbee warreen jedhaman jechaadha. Namoonni isa uffachuu hin fedhin immoo uffanni yeroo tokko ni haasawa uffanni ebeluu jedhan. Uffanni sun afaan qabaatee haasa'e osoo hin taane namichuma irra jiru santu haasaa jecha. Isa fakkaata uffanni abbaa fakkaata. Tarii kun sirraan bareedu. Kana sii wayya. Sirraa kanatu kana fakkaata. Jenneetiin kara keenyatti deeffanna jechaan. Suni maaliif maqaa keenyaaf illee aadaa keenyaaf illee jecha. Tokkoffaan faayidaa qofaaf as hin teenyu sii galee maqaa keenyaaf illee sii galee aadichaaf sirnichaaf illee sirnichi illee akka hin banne jecha. Fakkeenyaaf reefu wayyaan aadaa Oromoo kun ammaatti kana gaafataa jirtu wayyaa aadaa Oromoo kana irratti xiyyeeffatteetimi wayyaan aadaa Oromoo kun reefu ifatti bahaa jira jecha. Mallaqni isaallee xiqqaa. Hodhituun reefu faayidaa qabeessa ta'aa jira. Si galee mallaqi isaallee xiqqaadha. Fayyadamaan xiqqaadha. Gaa'iluma fedhii isaa ittiin godhachuuf saalfatamaa ture duraan. Gabbuufamaa ture duraan jechaadha. Amma garuu Waaqayyoon galata argatuuti kana caalas ni babal'annaa ni daddagaagsina ni babal'isnaa ni uffanna kana caala uffanne illee namatti illee ni uffisnaa jedheetiin abdii qaba. Okay, dhimma diizaayinii wal qabatee diizaayiniin nuti kan hojjennu huccuu aadaati. Huccuun aadaa immoo bifa ammayyoomeen rakkoon qabu. Bifa ammayyaatiin aadaa bifa ammayyaatti jijjiirree hojjennu. Garuu bifa aadaa gateen bifa qullaa mul'iseen bifa aadaa Oromoo cabsuun hin hojjennu jechuudha. Bifa diizaayinii gaafa baafnu bifa aadaa isaa eeggateen Oromoon aadaa fi duudhaa mataa isaa danda'e qaba. Bifa qullaa nama baasuun bifa safuu gateen hin hojjennu diizaayinii isin baafu.
Kanaaf bifa aadaa isaa eeggateen ammayyeessuun rakkoo hin qabu. Maaliif namni fedhii uffachuusaa akka dabaluuf ammayyeessuun dirqama. Barreen gaddaa kanuma hojjete tokko yoo barana hojjette fedhiin namni uffachuusaa hir'ataa deema. Ammayyeessitee immoo aadaa sana guddisaa yoo hojjette namnis fedhiin uffachuusaa fedhiin fayyadamuusaa waan dabalamuuf ammayyeessuun gaariidha. Garuu bifa aadaa Oromoo aadaa saba guddaa kana hin cabsineen diizaayinii baasneeti kan nuti hojjennu jechuudha. Fakkeenya yoon fudhadhe dhiiraaf giruupiin tokko elellaadhaan akka nuuf hojjettan irreecha bara darbee elellaadhaan akka nuuf hojjettan jedhamee ture. Yeroos anaaf maallaqa yoo ta'e iyyuu aadaa kana cabsuu hin qabu. Amansiisee maamiloota sana amansiisee elellaan maal akka ta'e maal akka ibsu hubannoo waan qabuuf jara sanaa ibsee gara biraatti akka jirate elellaan dubartiif bokkuun immoo dhiiraaf akka ta'e maamiloota koo sanaaf ibseen bifa sanaan jijjiiree ture jechuudha. Kanaaf gaheen nuti ba'aa jirru hubannoo erga gadne booda hubannoo uumuun dirqama jechuu barbaada. Egaa akkamitti wanti akkasii uumama fedhiin uummataatii fi dhiyeessiin keenya akkamitti wal gata qophaa'ina dhabuu osoo hin taane dhiyeessii uumarratti jechaadha. Dhiyeessiin gaafan siin jedhu nu asii qophoofneti nama keessummeessuu barbaanne jechaadha. Fakkeenyaaf fuula barbaanne guyyaa barbaanne ittiin argannu qaala'insi magaalaa al tokko ol ka'a al tokko gad bu'a. Sababa saniitiin nuyi darbaa seenii uumneet walitti hidhaminsa faayidaan ani wayyaa kana fuudhetti an qofaa miti faayidaa kan itti argatu. Ka dalagullee faayidaa itti argata. Ka miidhagsuuf faayidaa itti argata. Ka wayyaa kana oomishullee faayidaa itti argateeti. Achi faayidaa buuseetiin lafan bituu sanii buuseetiin markaatoodhaan buusa yoo bita yoo ta'e markaatootti bu'aa buuseetiin asitti illee bu'aa lammataa buusa jecha. Ani illee bu'aa argadheeti kan na jala hojjetu illee bu'aa argata jechaadha. Sigalee waan akkasii walitti hidhaminsa akkasiitu jira waan ta'eef tartiibaa fi adeemsa kana keessa maamilli deddeebi'uu danda'a. Ibsaan baduu danda'a. Yoo humna qabaate kan humna qabu ibsaa sanillee ibsaan akkuma biyyattiitti illee rakkina jiraachuu mala. Innis fuulduratti nuuf furama maddii qabne jechaadha. Jenetaraan illee bakka buusuun hin danda'ama jechaadha. Yoommoo nama qabullee ta'e wal gargaarsaan hin bu'uu danda'a. Garuu namni tajaajila argatu san hamma qabnuun haaluma gaariidhaan nama keessummeessaa jirra. Bifuma gaariidhaan kennaa jirra. Abdiidhaanis immoo kana caalaa fooyyessina jennee eeggataatiin jirra jechuudha. Hanqinni fi ciminni jiru hanqinni akkuma ciminni jiru hanqinni ni jiraata. Tokkoffaa maamilaa wal qabsiisee maamilli gaafa irreechi dhiyaatudha kan inni fedhisaa erga namni ayyaanni dhiyaate erga nu dhiyeessuu hin dandeenyeeti namni fedhisaa kan barbaadu jechuudha. Maamilli osoo turee ji'a 3 ji'a 4 booda dhufee kan nu ajajatu ta'eeti yeroo fudhannee hojjechuu dandeenya. Maamilli erga ayyaanni dhiyaate erga feestivaalli irreechaa dhiyaateeti kan inni fedhiinsaa irra guddeessaan gara keenya dhufu. Nu immoo yeroo sanatti yeroo nuti qabnu xiqqaa waan ta'eef hojii nuti hojjennu immoo hojii qulqullina qabu diizaayinii waan ta'eef inni immoo yeroo waan barbaaduuf asumaan dhaamsiinan maamiltootaaf dhaamuu barbaadu yeroon otoo hin dhumin dursanii waan barbaadan akka hojjetan wanti sun immoo kwaalitiin akka hojjetamuu fi baay'inaan illee akka oomishamu yeroodhaan dursanii otoo dhiyaatanii akka yaadatan. Kaayyoon koo gara fuulduraa yoo rabbi jedhe kaayyoo jira. Mana kana bal'isnee erga ceene booda himaataan sadarkaa qaba. Sadarkaa xiqqaadha gara giddugaleessa irraa gara guddaa investimentiidha. Carraa yoo rabbiin jedhe carraa investimentii yoo arganne rakkoo namatti kaasaa ture rakkoo dhiyeessii nu mudataa jiru kana furuudhaaf oomishallee jalqabuudha. Maashinoota galchee maashinoonni galan birrii miiliyoonaan gaafachuu danda'u. Isas mootummaa gaafannee karaa bifa liqiitiin gashinee rakkoowwan saxaxaa keenyaa fi saxaxaa kana furuudhaaf gara fuulduraatti kaayyoo qabna jechuudha. Haala uffannaatiin wal qabsiisee asumaan maamilootaaf yookiin immoo namoota huccuu aadaa Oromoo uffataniif ifa akka ta'uu fi yeroo baay'ee huccuun godinaalee yookaan immoo naannoo garaagaraa ni jira. Fakkeenya yoo fudhannee kun huccuu Harargeedha. Giddugalli Tuulamaa kana yoo uffate rakkoo hin qabu. Giddugalli Jimmaa kana yoo uffate rakkoo hin qabu. Kun wal qoqqooduu miti. Abbaan waan itti bareede yoo uffate huccuu aadaa Oromooti walii gallisaa. Huccuu godinaalee barbaade yoo uffate
sun kan isa kanaa jedhee gandummaatti akka hin seennee fi huccuu barbaadu huccuu godinaalee garaagaraa yoo uffate rakkoo hin qabu. Walumaa gala aadaa inni ibsu aadaa saba tokkichaa aadaa Oromooti waan ta'eef. Dhiyeessiin keenya hamma maamilli keenya nu gaafateen gaariidhuma guutummaan guutuutti dhiyeessineerra jechuu hin dandeenyu. Aadaan huccuun aadaa huccuu garaagaraatu jira. Rakkoon dhiyeessiillee yeroo itti nu mudatu jira. Huccuun kuni nuti huccuu oomishame dizaayin goonee baasa. Gaafa kana namooti nu dhiyeessan yeroo waan hin qabneef yeroo waan itti baay'atuu fi rakkoo dhiyeessiillee nu mudata. Oomisha kana oomishinee gabaatti dhiyeessuuf rakkoon warroota oomishanii yeroo itti nu mudatutu jira. Wanti akkuma safuu ganamaa sanatti itti afufuu jedhamee nuyi amma adeemsarra jirru amma isa dura bareeda amma tokko miti amma duudhaa ganamaa fi duudhaa ammaa fudhanne inni amma akkuma arge bakka akkuma faashinii dheedha maalidha jedha bakka kutaa jedha kutaa wal kutaa jedhu waan akkasii amma akka aadaa duraa fudhanne nuti ka dubaraa yoo ta'e akka seeran duudhaa ganamaatti qaama guutuudhaan hojjetama jechuudha. Kan dhiiras yoo ta'e akka seeran standardii isaa hunda eeggatee seeran akkuma duudhaa ganamaatti hojjechaa jira. Isallee xiqqoo ishee amma dizaayinii gizee tokko namoonni zimmeedhanii alarraa fidanii waan tan taane fidanii hojjedhaan hunda dizaayinii itti baasanii. Warreen akkasii dogoggora akkasii irraa akka deebi'anii aadaa ganamaatti akka duudhaa ganamaatti hojjechiifatan akka daandirraa maqsine waan akkasiillee gorsaatuma seeraan hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee gaa'inni akkuma fedhii abbaati beektaa amma namni tokko shawaa keessatti dhalatee kanum shawaan uffadhee deema kanum shawaa naa hojjedhaa namni jedhus hin jiru. Ka gujii keessatti dhalate ka gujiin uffadha ka gujii bichaa naa hodhaa warri jedhu wallagga soo ta'e akkasuma Oromoon bari yookaan gosaanis gargaraa ta'u malee hiddisaa sila tokko ta'eef namni homtuu wanti aadaa adda baasee kan gujii kan arsii ka baalee jedhu hin jiru. Maaliif bakka waanuma dura amma bar darbe ka shawaa yoo uffate ka shawaan qaba yoo ta'e baran ammoo ka gujiin uffadha. Waan akkasii wal qixxeessee hundumayyuu deemaa jechuudha. Akkasitti nu hajajachaa jiru. Malee ani wallaggaa ka wallaggaan uffadha ani shawaa ka shawaan uffadha waan jedhamu hin jiru. Godinaalee hundumayyuu wal qixxeessinee hojjechaa jirra. Akka filannoo isaaniitti jechuudha wanti hojjetamu. Wal haaluun kan taatu nuti ammaaf huccuu nuti qopheessine huccuudhuma isin mana kana keessatti argitanu huccuudhuma aadaa Oromoo giddu galeeffateedha. Fakkeenyaaf Cambalaalaa yoo fudhannee akka godinoota garaagaraatti aadaa mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf nuyi aadaa giddu gala kana keessatti argamu Tuulamaa fi Maccaa fi Tuulama gara Harargee kana biran dabarre aadaan warri Dabuu uffatan garaagarii warri Koonsoo uffatan garaagarii isaan kana dhiyeessuun hanqina keenya. Fakkeenyaaf otuma dhiyeessinees namni uffatu namni baree jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu gara fuulduraatti barsiisuudhaaf aadaa naannoo kamiyyuu namni uffatee ayyaana kana akka kabaju irratti hojjenna. Jalqaba yoo nuti dhiyeessineedha kan maamilli nu gaafatu isa jalqabaa nuti hin dhiyeessine. Tokkoffaa nuti wanti barame tokko jira. Innis waanuma namni hojjete tokko hojjechuu waanuma naannootti arge tokko amalli maamilaallee waanuma naannootti arge giddu galeeffatee ajajachuudha. Wanti akka hin dhiyeessine nu godheefi sana laaleeti. Garuu gara fuulduraatti assaamentii fudhannee waan nuti dhiyeessine namni adda ta'uu barbaadu jira waan ta'eef sana dhiyeessinee fakkeenyaaf uffanni Harargee gara Arsii ni jira. Uffatoota gosa garaagaraatu jira. Namni maamilli osoo argee ajajachuu danda'a. Fedhataa gara sanatti fiduu danda'a. Rakkoon sun rakkoo dhiyeessii fi rakkoo keenya waan ta'eef gara fuulduraatti ni furra. Huccuun aadaa huccuu kanaa qofa huccuu as keessatti argamu qofaa miti. Bifa garaagaraatiin jira. Anaa fi Irreechi aadaadha. Namoonni tokko Irreechi amantiidha jedhanii kaasu. Anaaf Irreechi amantii miti. Akka kootti otoo hin taane hiikaa dhumti ani Irreechaaf kennu aadaa duudhaa Oromoo ganamaati. Innis Irreechi Irreecha bakka lamatti qoodeen ilaala. Irreecha Arfaasaa fi Irreecha Birraati. Irreechi Birraa Irreecha ganni darbee malkaatti irreeffatamudha. Irreechi Arfaasaa immoo Irreecha tulluu irratti Oromoon waaqeffatudha. Kanaaf Irreechi anaaf aadaadha malee amantiidhaan. Anaaf Irreechi
Irreechi ayyaana Oromoo keessaa isa hangafaati. Irreechi waggaatti naanna'ee kan dhufuudha. Irreecha jechuun bakka Oromoon bacaqii gannaa bahee kan booqaa biraatti gaafa ce'uuf ga'u kanarra ayyaana kana irreeffatee yaa waaqsitu bacaqii gannaa keessaa nu baasee gara booqaa biraatti nu deebise jedhee gara malkaasaa deemee gamtaadhaan kan laga gama ture walitti yaa'ee waaqasaa bakka tokkotti faayan aadaa isaatiin miidhagee sirriitti faayamee kan deemee irreeffatudha. Ani irreecha jechuun akka guddaatti ilaalasi ayyaanumti Oromoon qabu inni tokkoffaan inni ijoonsaa ayyaana irreecha kana. Irreechi birraa kun kan inni kabajamuu fi akkuma dura dubbadhe tokko galateeffannaadha. Yaa Waaqee bacaqii gannaa kana nu baastee booqaa birraa nu agarsiiftee jedhee kan dura sababa maalitiin namni laga gamana walitti ce'uu dhabe amma xiqqoo yeroo dhoqqeen kun qooretti inni gama jiru inni gamana jiru walitti yaa'ee bakka gammachuusaa miirasaa aadaasaa duudhaasaa ibsachaa gara malkaa sana deemee waaqasaa galateeffatudha. Inni birraa inni arfaasaa immoo fudhanne irreechi arfaasaa akkuma beekamu yeroo hongeen dheeratee waaqni roobuu didee waaqni kadhannaadhaan waaqni gara tulluu sanatti yaa'anii waaqa isaanii kadhatu. Yaa Waaqa roobdee nu badhaastee caami jennaan caamtee nu badhaastee waan akkasii jedhanii baaniituma tulluu baanii kadhatu jechuudha akka roobni sun roobudha. Yaa dhufanii ammayyuu yaa dhufanii nuti illee foddaan keenya banaadha balballi keenya illee banaadha. Yaa dhufanii bifa barbaadaniin keessummaa danda'u kan dhiiraa kan dhalaa kan daa'imaa kan nama guddaa waan jedhu hundaan keessummeessuu dandeenya jecha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Akka walii galaatti dhaamsinan nama barbaadu fayyadamtoonni kottaa waan nuti dhiyeessine nurraa fudhadhaa. Waan isiniin dhiyeessiniif bara dhufu isin kiifna. Ayyaanni yeroo dhiyaatu dhuftanii nu ajajinaa. Ji'a yoo xiqqaate ji'a 5 achitti giruuppiidhaan huccuun aadaa kan bareedu yoo xiqqaate nama 6 ol 10 ol 20 oliin huccuuma fokkisaa yoo uffatte illee ni bareeda. Asseefte ofitti waan nama godhuufi dursaatii ajajadhaa giruuppiidhaan kottaa waltaa tokkoomaa kottaa. Wanta nani dhaabunni guddaani Oromoon beeksa durarraa kaasee jaarraa hedduudhaa fi duudhaasaa aadaasaa safuusaa eeggatee aadaa kana tirsee asiin ga'ee lubbuu maaliisaa wareegee kanaaf wanta aarsaa kana hunda keessa darbee wareegamee iddoo kana ga'e kana nuti immoo dhaloonni hamma dhalanne kun akkuma isaan kaleessaa kun aadaa isaanii duudhaa isaanii tirsanii fidanii nutti kennan kana nutis immoo har'a jabaannee osoo safuun dabsin osoo seeran cabsin akkuma duudhaa ganamaatti aadaa keenya kabajaa kabachiisaa meeshaalee aadaa Oromoo keenya guutuu yeroo irreecha deemnu seeraan faayamnee akka aadaa isaanii ibsatan ibsuun barbaada. Kabiraa tokkoffaan kanan ibsuu barbaadu akka safuurraa amma dhala namaa keessatti akkuma Oromootiyyuu safuun sangafaati. Safuu jechuun nama kabajuun illee wanta sirra jibbamu tokkorraa deebitee amma fakkeenya warri kaan uffatuma aadaati jedhanii bakka injira zimmeedhanii asiin hortasaasanii achiin gattarsaasanii waan argan godhanii uffatanii deemu isaan. Kanaafuu ani kanam himuu barbaadu waan akkanaa osoo dhaabbatee noormaali akka aadaa duraanitti faayamanii irreecha isaanii irreeffatanii galateeffatanii waaqa isaanii kadhatanii gara mana isaaniitti galanii natti tola. Seerarraa otoo safuu dabsuu baatanii jedhe. Hundi ummattummaa
walqixxummaa odeeffannoo dansaa kennine fudhannaa loogii dhabamsiisna riqicha dhugaatiin hawaasa teessisna hundee ummattummaa miidiyaa hawaasaa wiirtuu walqixxummaa odeeffannoo